Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii dandeessuu jira jirtu annagaa kooti. Galanni waaqayyoof haa ta'u anas dhufeen jira. Baga jiraattan biyya keessaa biyya alaa kallattii hundumaatti nagaan keessan dachaa haa ta'u jecha har'as immoo dhufeen jira. Yaada tokko qabadheen isiniif dhiyaadhee dhufe. Egaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'an affeerraa kooti. Gara namummaa ilma namaa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee tokko ulfaataa yerootti deemaa jirudha. Sabni biraa waan saba biraa ta'eef, qomoon biraa waan qomoo biraa ta'eef qomoo isa tokko miidha jenna. Garuu immoo gara mataa keenyaatti yeroo deebinee ilaallu yeroo uumatti qomoo keenyaan sabni sabuma keenya miidhaa jiru argaa jirra jechuudha. Kana jechuun immoo rakkina biraa qabaateetu hin taane rakkoo inni guddaansaa inaaffaadha jechuudha ilma namaatii fi kufaatii obboleetti keenya kufaatii obboleessa keenyaatti akka gammannu kan godhumoo kuni egaa barichumadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan namoota biraa yookaan immoo qomoo biraa lammii biyya biraa gaafa ilaallu yeroo isaanitti ol jabeessan, yeroo isaanitti ol bukkee dhaabbatan, yeroo isaanitti ol guddisan ilaalla jechuudha. Amma kana immoo kan keenya kun maaliif akka ta'e namaaf hin galu jechuudha. Egaa sumaanii abshir Kamiilaa isiin jechuu jaalladha. Sababiin isaas Kamiilaan egaa Kamiilaa Subiinii sammuna kana yookaan immoo torbeewwan kana keessa yeroo isheen boossu haala namatti hin tolleen yeroo viidiyoo gadhiistu argaa jirra. Dhugaa dubbachuuf taanaan keessumattuu namoonni miidiyaan isaanii gurguddaa ta'e kuni yeroo baay'ee piraankii garaagaraa waan hojjetaniif keessumattuu ijoollee Yemen jiran kun piraankii yeroo baay'ee yeroo dheeraa piraankii hojjetu waan ta'eef rakkoon isaanii hamma kana jedhanii himuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Walumaa galatti namoonni miidiyaa gurguddaa hojjetanii anytime piraankiidhaan boo'uu rifachiisuu kana waan ta'eef gaafa immoo laayivii isaanii isa sirrii sana immoo qabatanii gara miidiyaatti dhufanillee hubachuuf baay'ee tokko namatti ulfaata jechuudha. Kanaaf walumaa galatti miidiyaan kun dhugaa namaas akka hubachuu dadhabnurraan nu ga'ee jira jechuudha. Walumaa galatti yookaan waaqni hundumaaf hubannaa ogummaa haa kennu. Kallattii adda addaatiin immoo guddina obboleessaa obboleettii akka jibbinu akka itti hinaafnu kan godhu keessa keenyaa ba'ee jaalala dhugaa jaalala dura abbootiin keenya yeroo haasa'an dhageenyu akaakayyuuwwan keenya yeroo haasa'an dhageenyu sana waaqayyo nuuf haa deebisu akkasitti akka jiraannutti jechuudha. Walumaa galatti egaa Kamiilaan torbee kana keessa baay'ee bu'aa wantoota ishee waan nama gaddisiisu akka gadhiisaa turtedha. Egaa sababni kana immoo gadi baatee sababiin isaa maal akka ta'e illee sababii kanarratti immoo namoonni baay'een illee akka ishee komachaa jiran illee himtee jirti jechuudha. So ani yeroo duraa tokko dhugaa dubbachuu taanaan namoota keessumatti ijoollee Yemen piraankii adda addaa hojjetu waan ta'eef hubachuuf hin ulfaata jechuudha. Egaa ishiinis siimii illee akka waan tokko meeshaa gurgurtaa akka eegalte karaa sanaan immoo teelegiraamii, feesbuuk, iimoo, waatsaap wantoota kanaan namoota wal argachuu qabdullee namni siimii sana baasisiif illee akka siimii ishiiraa irratti cufee ofiitii baafatedha. Baay'ee ulfaata dhugaa jechuun namoota biraa gaafa ilaallu siim kaardii mattaawaqaa yookaan waraqaa eenyummaa ofiitiin ba'u miti dhugaa dubbachuuf taanaan. Namni lubbuu isaayyuu kalee waan akka wantoota garaagaraa kana baasee yeroo waliif kennu arginu baay'ee tokko garaan nu nyaata jechuudha. Edaa garraamummaan akkasii jaalalli akkasii gara laafummaan akkasii jiraa jenna. Garuu madda duubatti deebinee yeroo itti wanti xiqqoo ammittii kanaa irratti immoo madaalamnu yookaan immoo ilaalamnu baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Tole egaa haa ta'u hundumtuu gaarummaafidha. Dhugaa dubbachuudhaaf bara keenya kana keessa firoottan koo wantoonni akkasii wal gargaaruun baay'ee akka waan ulfaataa ta'etti fudhataa jirra. Egaa siimii namni irratti cufsiisee nama irratti cufsiisee sanas illee guutummaan guutuutti akka gadi baastu haalota keessaa yookaan immoo haala isheen itti ji'a kana keessa akkas ta'aa turte illee akka dubbattu himtee jirti yoo dhimmichi akkasumaan itti fufee jiru. Walumaa galatti egaa ati abshiru jabaadhu siin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa akka isheen jetteetti miidiyaa ishee jala galtanii ilaaluu dandeessu chaanaala ishee jala kan namatti illee akka hin taanetti akka barreeffamaa viidiyoo hin taane namootatti akka ergamaa jiru amma immoo asiin akkas deebifame immoo akka waan isheen araba wajjin jirtu barreeffama arabiffaan illee akka barreeffamaa jirudha.
Walumaa galatti egaa namoonni meeshaa isheen isiniif kennitu sana yookaan immoo karaatti dhimmatti ishee argattan sanaaf illee namoonni ishee barbaadan lakkoofsa ishee sanaan akka kan dura isheen ittiin beektan sanaan akka isheen hin dubbisne sababiin isaas wal qoruu walitti mufachuu yookaan immoo walitti rifachuu dhufa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii seentanii akka yuutuuba ishee jalatti waan isheen dabarfatte ergaa isheen dabarfatte dhaggeeffatuu dandeessu jechuudha. Waggaa 2 jechuun siimii tokko waggaa 2 qabatanii turanii. I don't know waan xiqqoodha kun yookaan qarshii kan isheeti garuu waraqaa eenyummaa sana qofatu kan nama sanaati ta'uu danda'a. Walumaa galatti egaa dhugaa dubbachuuf taanaani namni keenya gaafa namni lubbuudhaan jiru akka inni nagaan arganne akka inni jeeqamu akka inni boqonnaa dhabuu gochuun aadaadhuma ta'ee jira. Garuu har'aa namoonni tokko gaafa gadi ba'anii waa of godhanii waa ta'an immoo gadduun bakka akka waan kunuunsi jiraattotoon kunuunsiin du'aa isaatti kunuunsuun faashinaa ta'ee jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi. Kanatti miti referenjoonni lakka Itoophiyaawonni gaafa du'an widdiidhaa isaaniidha akkas qaaliidhaa kan jedhamnes kanaaf natti fakkaata. Walumaa galatti egaa kanan jechuu barbaadu rabbis kan jaallatu jiraatti yoo ol kunuunsinedha. Erga duunee faayidaa tokkollee hin qabu erga miidhamnee faayidaa tokkollee hin qabu. Keessumattuu immoo jireenya biyya hambaa kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf waliif yaaduun wal bira dhaabbachuun wal kunuunsuuni waan hundumaa irra caala jedhee yaada. Yeroo baay'ee namoonni tokko namoota qarshiidhaan nama gargaaran irra filachuu danda'u. Qarshiin jiraatee yaadaan kan nama gargaaru nama bira hin jiru taanaan baay'ee ulfaataadha. Innaa kanaaf yaadni waa hundumaa irra caala yaadaan wal deeggaruu yaadaan wal bira dhaabbachuu yaadaan wal kunuunsuu iddoo namni tokko yaadni isaa cabetti dhugaa dubbachuudhaan laayiviin ijoollee Yaman jiran kana bira jiru anaan baay'ee tokko natti tola dhugaa yoo garuu yeroo tokko immoo jireenya namaa keessatti wanti mudatu jira wanti dhufu jira. Egaa maal godhu isa kanammoo suutuma suutaan irra darbamaa akkuma kanallee kamiilaa siifillee rabbiin kee obsesiifaa kennu waan sirra ga'aa jiru waan sirra ga'ee siif rabbii kee qofatu beekaa gadi fageenyaani garuu machuma keessatti rabbiin boqonnaa jajjabina kan ittiin jabaattee qormaata kamiyyuu injifattu siifaa kennu. Dhugaa dubartiin kallattii kamiiniyyuu kunuunfamuu qabdi. Dubartiin egaa yeroo tokko iddoo tokkotti namoonni tokko ilaalcha dubartootaaf qabanis rakkoodha jechuudha keessumattuu ijoollee keenya biratti. Kanaaf egaa haaluma kanaan dhugaa dubbachuuf taanaan piraankiin egaa akkasidha beektaa jireenyi laayivii miidiyaa kanarra dhugaan isaa gadi ba'ee namni tokko dhugaadhaan gaafa miidiyaa kanarra jireenyi miidiyaa kanarra akkuma jedhan egaa dhugaa isaa dhibbaan dhibbatti parsantiin dhibba dhugaa miti isa jedhamu sana keessumattuu piraankiin kun erga dhufe dhugaa dubbachuuf taanaan namuma isa dhugaa miidhameefillee yeroo itti hubachuun dhalootatti ulfaatee irra jira jechuudha. Maaliif namni tokko as ba'ee gaafa boo'u as ba'ee gaafa waa tokko jedhu amala ishiitii yeroo tokko anuma dhugaa dubbachuuf taanaan anumti mataan koo jechuudha. Faatiyaa የፍቅር ልጅ ነው የፍቅር ሰውዳ የፍቅር እናት እሺ jechuudha dhugaa dubbachuuf anytime waan boossuufi yeroo tokko dhugaashii hubachuuf natti ulfaata jechuudha. Innaa kanaaf jireenya keessatti wantoonni akkasii waa jiraniifu namoonni keessumattuu miidiyaa kanarratti piraankiidhaan boossisuudhaan gammachiisuudhaanis gadduudhaan gammaduudhaan kolfuudhaan beekaman kuni isa dhugaasa jireenyicha isa dhugaasa nammoo gaafa qabatanii as ba'anii sabni yookaan uummanni hordoftoonni hubachuu fi simachuun hin ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa kanaaf akkuma nama siniif Faatiyaa Fiqirannaa ta'an yeroo baay'ee isheedhaaf hubachuun natti ulfaata. So anytime boo'icha hin boossi. Kanaaf akkuma kanaa namoota baay'eellee hubachuun hin ulfaata. Tole egaa walumaa galatti waaqayyo gaariidha. Amma nuu danda'ametti please wanti kamiyyuu haa ta'u wal beekurraa waliif beekuu jedha Oromoon. Wal beekurraa waliif beekuutu caala. Yoo wal gargaaruun illee dadhabame wal miidhuu dhiisuun immoo waa hundumarra caala jechuudha. Kanaafiyyuu waa hundumaa keessatti rabbiin jira. Rabbii keetti jabaadhuuti rabbiin ifa siif baasuu wanta hundumaayyuu.
Namoonni immoo egaa kallattii adda addaatiin meeseejiin garaagaraa isinitti barreeffamee egaa akka ishiin taane dubbattee jirti waan ta'eef tarii namoonni isin biraan qaqqabne miidiyaa ishee jalaatii hubattanii dhaggeeffattanii kan itti aartanillee kan itti gadditanillee akka dhiifama gootaniif abdii guddaan qaba. Maaliif bara kana keessa namni walitti mufatee dhugaadhaan ulfaata keessattuu waan hin beeku barri isheen amma keessa jiru kuni. Kaleessa nama nagaadha jenne har'ammoo du'aasaa wanta garaagaraatiin argina waan ta'eef walumaa galatti yeroon kun yeroo walitti gaddan yeroo walitti qabaman otoo hin taane yeroo itti kallattii hundumaa waan hundumaa injifatanii nagaa buusanii waa hundumaa irratti tasgabbiidhaan waliif yaaduudhaan otoo waliin mufachiisin otoo walitti illee hin mufatiin kallattii kana waan akkasiitiin kanaaf egaa firoottan koo yaadaa walii galaa waliif yaadaa wal hubachiisaa jireenya deemuu gaariidha. Kanaaf egaa kana hanan qabadhee dhufee dhugaa baay'ee natti dhaga'ame namni baratti jechuun biyyoota biraarraa yeroo laallu akkuma kana biyya keenya keessattis immoo namoonni gaggaariin jiru. Egaa bara kana garaa jabummaan jabaateera. Dhugaan ishee gaasa kanadha. Ani yeroo darbee dhuguma dubbachuuf sana maaliif boosiin sobu piraankiidha jechaan ture jechuudha. Garuu immoo immichi piraankiis miti sobas miti akka isheen dubbattee irratti jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 11 gadhiisteerti. Si jala galtanii hubachuu dandeessu namoonni akka koo karaa hin taane yookaan immoo akkuma yeroo kaan piraankiidha. Piraanki hojjetu jettanii akkasuma ta'a jettanii hubattanii akka kootti jechuudha. An akkanatti hubadhe waan ta'eef yeroo jalqabaa seentanii cheekochuu dandeessu. Kanaaf waaqayyo kallattii hundumaanii akka waliif yaannu akka wal hubannu nu haa taasisu. Malee dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee namatti ulfaata. Baay'ees garaa nama nyaata jireenya bara kanaa jechuudha. Jireenya badduu bara kanaa sanuu baratti gara kallattii hundumaatii wanti hundumtu ulfaataa ta'e keessatti hamma teenya sharrii yookaan immoo waan hamaa walirratti yaannu karoora hamaa walirratti karoorsinu fuula waaqayyoo ta'uu barbaadannee bor lubbuu keenyaaf kan ta'u fuula rabbii duratti kan akka nuti hin gaafatamne kan godhu wanti baay'een jira waan ta'eef isa kana qajeelummaa keessatti fudhannee akkasitti socho'uutu irra dansa jedheen fudhadhanii. Kanaaf egaa wanti hundumtu ulfaataa fakkaata bara kana. Walumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf kallattii garaagaraatiin waliif yaadurra walirratti yaaduu wal gargaarurra wal miidhuu waliif hubachuu irraa waliif hubachuu dhiisuutu baay'ee taasisa jechuudha. Kallattii hundumaan immoo waaqayyoon egaa gara yaada keenyaatti gara qalbii keenyaatti nu haa deebisu. Waaqayyo gaariidha. Isiniin jedhaa maatii dandeessitu 21 jechuudha. Kallattii hundumaanii akka wal dandeenyu wal danda'insi akka jiraatu waaqayyo haa gargaaru. So kana fakkaataa waan hordoftaniif waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Kanaaf egaa dhumarratti waan jedhu yoo jiraate yeroo baay'ee namoota miidiyaa garaagaraa irratti beeknu piraankiidhaan warroota beeknu immoo yeroo tokko tokko hubachuuf hin barbaachisaadha jechuudha. Dhugaan namoota akkasii kan amma yeroo baay'ee ijoollota piraankii hojjetan Itoophiyaa keessaallee kan akka Heeluu fi Naatiillee dhuguutti isaan wal lolan isuma dhugaa wal lolan hin sobu diraamaadhaan jedha. Sababiin isaas jireenya akka kana ta'ee jira. Waaqayyo jireenya diraamaa keessaa nu baasee jireenya isa dhugaa sana akka jiraannu immoo nu haa gargaaru. Kana fakkaataa miidiyaan hin darba hin hafa asuma irratti hafaa garuu wanti hin darbine tokko jira. Isaatiif immoo qopheessuun barbaachisaadha. Waliif yaaduun karaa gaariitti wal geessuun wal boosisuu dhiisuun waa hundumarra caala. Isiniin jechuun jaalladha. Hunduma keenya iyyuu gara yaada qajeelaa gara yaada gaariitti rabbiin nu haa deebisu. Kana fakkaata. Waan waliin turtan jaallattanii feetanii hanga dhumaatti waan sagalee kana dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa baay'eedha. Nagaan biyya keenyaaf nagaan addunyaaf nagaan obboloota gidduutti nagaan maatii gidduutti nuuf haa ta'u. Yeroon kun yeroo itti akkaataa kanaatti walirratti kaanee badii jiru irratti badii daballu otoo hin taane yeroo itti fuula waaqayyoo barbaaddannee biyyaaf nagaa biyyaaf araara kadhannu dhalleedha jechuudha. Kanaaf nagaan biyyaaf addunyaaf
bulchitoota biyyaa gidduutti walii galteen akka uumamu kadhachuudha kan nurra jiru. Akka kana isiniin jedhaa bakkuma jirtanitti nageenyi keessan kan eegamee fi kan kabajame haa ta'u. Waaqayyo nagaa keessan dachaa haa godhu. Turtii waliin qabnu kana fakkaata. Nagaan naaf tura. Yeroo biraa mata duree biraan hanga walitti deebinutti yaada keessan koomentii irra naaf kaa'aa isiniin jedhaa. Eebbifamaa.